Isa guutuun isaa tokko miti kinoo kan fakkaataa kun amma gara naanillee baakkoon qaba gurraachi kun gara sinillee dheeraa waan ta'eef kasaniif talu gubbaarraa haga jalaa jechuudha kaaree 350 jechuun dalgii isaallee gubbaan isaallee qabata 3 jechuudha kinoo qabattoo 3ti qabattoo 3 jechuudha hagana bal'ataa akka malee bal'ataa saalooniif malee asitti garagaraa tokko miti masoobiin haga 1600 1400 illee hin jira deebi'an malee boota biraatitti bootaan garaagaraallee hin jira jechuudha gatiin isaa tokko miti masoobiin wiixaa ta'eetu ka Addis Ababaatii fi ka as keessaatu asitti kinoo maashina uffata miicullee yoo barbaadan akkana fakkaata irraa ol qabee isinillee ilaalaa hin jira 19,000 illee hin jira garuma gara jechuudha akkuma xiqqeen biraatii televiziiniidha televiziiniin kinoo kana fakkaata televiziiniin enchiin 32 birrii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shammar kafuun jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakka jiraatanii bakkuma jirtanii nagaa fi kabajaan kenna isinis jiraatu jecha har'a iqaa bareedaa waan addaa qabadhee isin dhufeera koomentii irratti namni baay'een waan akkana kan waraabii katooleejiin irra kaayaan diibistaandii ka arabiyaa majlisiif ta'uun waraabii jedhanii namni baay'een nagaafatanii jiranii hiqaa isin nagaafattan guutuu kinoo qabadhee isin dhufee jira. Hiqaa isin barbaadan guutuu kinoo isin qabadhee jira televiziinii irraa diibistaandii irraa arabiyaa majlisiidhaaf ka ta'u jechuudha babbareedaa firiijii irraa ka uffata miicoo irraa wanta guutuu isaa qabadhee isin dhufee jira isinillee jalqaba irraa ga xumuraatitti ilaalaa kinoo kana fakkaata diibistaandiif kana fakkaata ka televiziiniiti diibistaandiin televiziinii kana fakkaata ka arabiyaa majlisiif ta'u barbaannaaniin ka televiziinii qofaaf ta'u barbaannaan kana fakkaata babbareedaa akkana jira gatiin isaallee ta isinitti himaa isinillee bitachuu yoo barbaadan bitachuu barbaadan taanaan keessan na dubbistanii namni na gaafattanillee jira kinoo qabadhee isinii dhufee jira akkana jira ka arabiyaa majlisiiti kinoo akkana jira gatiin isaa hunduyyuu garaagara gatiin isaa garaagara akkana dheerata akka malee dheerata jechuudha ka arabiyaa majlisii waan ta'eef sirri dheerata xixiqqishaan sun illee barbaadan hin jira kunniin akka malee dheeratallee kinoo asirraa caafii kanarraa ka'eeti akkana jira caafii irraa ka'eeti jechuudha haga xumuraati barbaadan baakkoonii hedduun jalli isaa guutuun baakkooniidha deebi'ee kunillee baakkooniin cinaan ol dheeratu kunillee yoo barbaadan lamaan jira yoo barbaadan tokko hin jira gatiin isaallee akkasumatti garaagaraa gatiin isaa guutuun isaa tokko miti kinoo akkana fakkaataa kun amma gara naanillee baakkoonii qaba gurraachi kun gara sinillee baakkoonii qaba kuni kuma meeqa barreeffamarraa isinitti maa barreeffama qabadheera. Kinoo akkana fakkaata akkana guddichi kunniin 36tu jira 22tu jira 19tu jira jechuudha akkuma diibistaandiitiin isin himee jira durayyuu xixiqqishaan tokkiin illee hin jira gara sirratti waraabee jira maggarrajaallee barbaaddan kinoo maggarrajaa kana fakkaatu jira ka abbaa sadiitiin barbaadan ka abbaa lamaatiin barbaadan ka saalooniitiin akka isin barbaadan jechuudha kinoo kana fakkaata maggarrajaa babbareeda gatii isaallee isinitti himaa akkana fakkaata ajajachuu barbaadaniin keessan na dubbisuu dandeettanii namni baay'een na gaafatanii turtanii kinoo qabadhee isinii dhufee jira kinoo asitti kana fakkaataa warroonni nu gaafadhinaan jettanii turtan isinii gaafadhee jira kaareen 350 dalgillee gubbaan qumatiin isaallee 350 maggarrajaan kana fakkaatu birrii 9,000 fi 600 jechuudha 350 jechuun hin beektan jedhee yaada kinoo akka malee dheeraadha manni Itoophiyaa dheeraa waan ta'eef kasaniif talu gubbaarraa haga jalaa jechuudha kaaree 350 jechuun dalgii isaallee gubbaan isaallee qabata 3 jechuudha kinoo qabattoo 3ti qabattoo 3 jechuudha hagana bal'ataa akka malee bal'ataa saalooniif malee waan ta'uu miti sanuyyuu mana dheeraadhaaf malee mana gabaabaaf taanaaniin hin ta'u jechuudha lafa tuqaa waan ta'eef hin ta'u gubbaarraa kaasee osoo bootaan hin hafiin kaaree 350 jechuun dalgii isaallee akkasitti maggarrajaa gurguddaadha jechuudha naa gaafadhu jettanii namoonni baay'een nu gaafadhu jettanii baay'ee na gaafattanii turtanii kinoo har'a isinii fidee jira hagana turuu kiyyaaf dhiifama narraa ta'aati 9,000 fi birrii 600 jechuudha qabata isaa hundaa qabattoo guutuu ofirraa qaba jechuudha qabattoo 3 yoo barbaadan kinoo kararii barbaadan maraxachuu dandeettanii kun adiin kunillee kararii addaati kararii achi keessa hojjetamee hin jirre jechuudha kararii barbaadanii maraxachuu dandeettanii isin kana fakkaata. Warroonni masoobii gindoo safeedii naa waraabinaan jettanillee kinoo isinii fidee jira kana fakkaata masoobii biddeenaa irraa masoobii daabboo irraa gindoo irraa safeedii irraa warroonni barbaadan kinoo isinii fidee jira kana fakkaata yoo barbaadan keessan na dubbistanii bitachuu dandeettanii gatii isaa guutuu isaa wajjin isinitti himaa gatiin isaa garaagaraa hodhaan garaagaraa. Kinoo kunii fi kunillee asitti garaagaraa tokko miti masoobiin haga 1,600 1,400 illee hin jira
deebi'an mallee boota biraatitti bootaan garaagaraallee hin jira jechuudha. Gatiin isaa tokko miti. Masoobiin wiixaa ta'eetu ka Addis Ababaatii fi ka as keessaattu jira garaagara jechuudha. Ka Addis Ababaa gatiin isaallee guddiidha. Hodhaan isaallee akkasuma hodhaa qaqal'oo taate namni beektan hin jira jedhee yaada. Hodhaa qaqal'oo ta'ee xixiqqishutu iyyuu jira. Baay'ee tokko ka bareedu jira jechuudha. Kuuwwan ammoo iyyuu hodhaan isaallee shofshofaadhaallee hin fufurdatallee gatiin isaallee hin qannasa. Gatiin isaa akkasuma garaagara deebi'an mallee ka wiixaatii fi ka madaabaraatu iyyuu garuma gara jechuudha. Guutuu isaa tokko tokkoon isinitti hima gatii isaallee haga danda'een isinitti hima. Safeedillee gaafadhee jira. Kinoo kun safeediin kun ka biddeen ittiin baasan osoo hin taane ka biddeen irra baasan jechuudha. Irra baasanii boota ho'aatitti isaan fayyadama. Kun ammoo safeediin ka biddeen ittiin baafatanii hin jira jechuudha. Ka yoo barbaadan ka madaabaraatiin illee hin jira. Gatii isaa ka barbaadan tokko tokkoon isinitti hima. Kinoo kana fakkaata jechuudha. Keessaan na dubbisa namoonni na gaafatanii turtan kinoo isin qabadhee dhufaa jira. Hagana turuu kiyyaaf dhiifama narraa taa'aati. Masoobiin as keessaa kan isin jedhe sun masoobii kana birrii 1,600 jechuudha. Masoobiin kun illee kinooti inni 2,000 fi birrii 600 jechuudha. Masoobii kana baay'ee bareedaadha. Hodhaan isaallee hin bareeda sirrii irratti hin qabamne dhiifama narraa taa'aati. Masa warqiillee barbaadan taanaan masa warqiilleen 3,000 fi birrii 500 jechuudha. Akkana fakkaata warroonni barbaadan keessan na dubbisuu dandeessu. Isa biraati televezyiiniidha. Televezyiiniin kinoo kana fakkaata. Televezyiiniin enchiin 32 birrii 10,000 hiikaa isaa guutuu wajjin birrii 14,000 enchiin 42 birrii 22,000 hiikaa isaa guutuu wajjin 26,000 jechuudha. Kinoo maashina uffata miiccuu kana fakkaata. Maashina uffata miiccuullee akkana jira jechuudha. Birrii 36,000 fi 800 akkana jira. Gubbaan isaallee akkana jira. Anarra beektan jedhee yaada. Ka gatiin isaa kanaa gadiillee hin jira. Ka 14,000 tokkollee hin jira. Akkana jira jechuudha. Ka barbaadan bitachuu dandeessanitti firiijiilleen akkaataa garaagaraatiin jira. Kinooti isallee isin qabadhee dhufee jira. Ka barbaadaniin inni guddichi sirri guddaadha. Inni tokkoffaani 36,000 jechuudha. 22,000 illee hin jira. 19,000 illee hin jira. Garuma gara jechuudha. Akkuma xiqqeennaa fi guddina wal caaluun malee wanta biraatii miti. Kinoo isin qabadhee dhufee jira. Warroonni na gaafataniif. Ka gatiin isaa akkasiisuun kiiloo 16